Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojii misiiti. Dirree hojii misii keenya har'aatiin ammoo oduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnu ta'a. Oduu fi odeeffannoo ispoortii biyya keessa biyya alaa har'aa kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin ammoo dorgommii aartii saarkisii naannoo Oromiyaatiin Adaaman shaampiyoonaa taate. Qindeessummaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa fi Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii naannichaan magaalaa Adaamatti dorgommii aartii saarkisii marsaa tokkoffaa gaggeeffameen magaalittiin tokkoffaan xumurte. Dorgommichaan sadarkaa tokkoffaa kan qabatte bulchiinsi magaalaa Adaamaa qabxii caalmaa galmeessisuun badhaafamaa waancaa meedaalaa warqii fi qarshii 100,000 fi 50,000 fudhachuu dandeesseerti. Magaalaan Jimmaa sadarkaa lammaffaa kan baate meedaaliyaa meetii fi qarshii 100,000 fi waancaa argachuu dandeesseerti. Sadarkaa sadaffaan kan xumuree bulchiinsi magaalaa Shaggar meedaaliyaa naasaa fi qarshii badhaafamuu danda'ee jira. Bulchiinsi magaalaa Shaashamannee arfaffaan godinni Arsii Lixaa shanaffaa ba'uun dorgommicha wal duraa duuban xumuruu danda'aniiru. Gama biraan magaalaan Roobee namuusan waancaa yoo fudhatu magaalaan Bishooftuu immoo heddumina ispoorteessitootaan hirmaachisuun argataniiru. Dorgommicha irratti magaalonni 11 fi godinni naannichaa tokko hirmaatuun isaanis ni yaadatama. Oduu keenya birootiin ammoo tapha gulaallii duraa waancaa Afrikaa 2027 xamatameen gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Sao Tome fi Pirinsipee injifachuun isaa ni yaadatama. Tapha Morookoo Staadiyeemii El Abdiitti taphatameen gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa galchii 3-0 Sao Tome fi Pirinsipee kan injifate tapha deebii boru ni taphata. Taphni deebii Staadiyeemii Dirridawaatti kan taphatamu yoo ta'u tapha kanaan gareen dhaqaa gala injifatee ramaddii gulaallii waancaa Afrikaaf ni darbaa jedhame. Waancaa Afrikaa bara 2027 Keeniyaa, Yugaandaa fi Tanzaaniyaatu waloon qopheessa. Gara oduu keenya halaatti yoo dabarre ammoo Tottenham Hotspur leenjisaa isaa Igor Todori hari'e. Kilabiin Kaaba Laandaan Tottenham Hotspur leenjisaa isaa waliin adda bahuu beeksisee jira. Sodaa liigicha irraa bu'uu kan qabu Tottenham Thomas Frankin gaggeessuun Igor Todorin qacaruun isaa ni yaadatama. Leenjisaan umurii waggaa 47 Igor Todor qabxii gadi aanaa galmeessisee guyyoota 44 booda kilabicha waliin gargar ba'uu danda'e. Igor leenjistoota seenaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin turtii gabaabaa damarsan keessattis ramadameetii jira. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo ispoortii har'aaf qabanne kanuma nagaatti nuuf tura.